Nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii. Kuni sagantaa abdii dhugaa televiziyoona Elshaadaay waliin ta'uudhaan kan isiniif dhiyaatudha. Kuni sagantaa abdii dhugaa jechuun Waaqayyoon abdii nuu kenne yookaan immoo abdii dhugaa abdii jireenya bara baraa akka ta'e maqaan isaa akkuma himu jechuudha. Kanaaf har'a kanaan dura akkuma itti dubbachaa turre irratti waliin barachaa turre ergaa warra gara Efesoon barachaa turre har'a immoo Waaqayyoon yeroo nuu kennetti har'as ergaadhuma kanarratti deebinee gadi fageenya waa'ee Waaqayyoon eebba nuu qabu, karoora nuu qabu, yaada nuu qabu waliin mari'annaa, waliin dhaggeeffannaa jechuudha. Waaqayyoon akka nu gargaaru kadhannaa. Waaqayyo abbaa keenya maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin sagalee kee nu barsiisi, onnee keenya nu bani, yaada keenya nu sirreessi, sammuu keenya nu sirreessi, bakka dhageenyutti daba jiru keessa dukkana jiru keessaa nu baasi. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin kana hunda waan gootuuf ulfinni siif haa ta'u. Ameen. Ulfinni kabajni Waaqayyoof haa ta'u. Akkuma nama isinitti meeqa kun sagantaa abdii dhugaa televiziyoona Elshaadaay waliin ta'uudhaan isinii dhiyaatudha. Waaqayyoon jireenya namaa keessatti waan raawwatu keessaa inni guddaan tokko eebba isaa namatti himudha. Kanaaf eebba isaa mari'an yeroo hundayyuu risoorsiin keenya yookaan qabeenyi keenya inni guddaan waan Waaqayyoon jireenya keenya keessatti raawwate mari'achuu, dubbachuu, haasa'udha. Kana namni dhaggeeffachuun hubachuun yeroo hundayyuu jireenya keenya baay'ee barbaachisaadha saba Waaqayyoo. Kanaaf ergaa kana keessa har'a itti aansee kanan isinitti dubbachuudhaaf barbaadu Waaqayyoon Efesoon boqonnaa 2ffaa lakkoofsa 11-22 jireenya kiristaanaa keessatti jireenya warra Efesoonitti dubbate har'a Waaqayyoo maal akka nutti dubbate waliin ilaaluudha. Mata dureen ergaa kanaa Kristosin tokko ta'uudha. Kristosin tokko ta'u. Eenyu wajjin tokko taana, maalirraa tokko taana, eenyutu tokko ta'an jedhu itti deebi'een haasa'a. Lakkoofsa kanarraa akkuma hubachuudhaaf yaallu lakkoofsa 11 irraa keessattuu isin warri saba Waaqayyoo hin ta'in jedha sagalee Waaqayyo. Isin warri saba Waaqayyoo hin ta'in, warra dhanna hin qabatin quotationii keessatti dubbata akka namoonni dubbataa turan jechuudha yeroo sanii. Namoonni karaa adda addaatiin yeroo bara durii bara Israa'eloonni turan yeroo ergaan sagalee Waaqaa caafatamu namoonni istaandaardii adda addaa walii kaa turan. Keessattuu giddugaleessi lakkoofsa 11-22 jiru kuni warra Giriikii fi warra Israa'elotaa gidduu waan ture. Yookaan immoo warra Waaqa hin beekne kana. Warri Israa'elotaa waan jedhan qabu, warri Juush warri jedhaman kuni warri Giriikootaa immoo waan jedhan qabu. Gidduu lamaan kana jiraa jechuudha sabni kanaan dura ture. Kanaaf hamman dubbannu maali? Waaqayyoon kun dhannan qabanne kan jedhamu. Kun immoo beekumsa malee beekumsa qabda warri jedhaman kuni akkamitti Waaqayyoon akka isaan tokko godhe mari'an. Akkuma mata duree isaa irraa arginu namni Kiristoosin malee tokko ta'uu hin danda'u. Ofii fayyuu hin danda'u. Kanaaf isin Kiristoosin addaan baatanii warra turtan jedha lakkoofsa 12 irratti. Kiristoos wajjin homaa walitti hin qabdan turtan jedha. So Kiristoos wajjin namoonni walumatti dhufeenya tokko kan hin qabne turan. Akkuma kanaan dura dubbachaa turre ijoollee Israa'elotaa, ijoollee Ormaa, ijoollee namaa jedhanii wal waamaa turan. Nuyi warra Waaqaati warra ofiin jedha warri Israa'el yeroo san. Warra Giriikiitiin immoo isin nama Waaqaa miti jedhuun. Warri Giriik immoo nama beektota, nama Waaqaati, afaan keenya afaan Waaqaati. Kanaaf isaan gidduu rakkoon baay'een akka ture. Kanaaf gara waldaa yeroo dhufan warri Israa'el jiru, warri Giriik kunis jiru. Waldaa keessatti rakkoon adda addaa uumamee ture. Bara kanallee waan arginu waan baay'eedha. Kanaaf waldaa keessatti dhannan qabanne isin immoo sanyii akkasitti irraa dhuftan jedhanii namoonni wal qooduun kun ilmoo namaa keessa hagarraatti jira. Kanaaf Waaqayyo maaliif akka kana raawwate akkamitti akka kana raawwate kana ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf dhalootaan isini warra Jentaayil turtanii yookaan immoo warra Waaqa hin beekne turtanii waliin jedhu. Warri kun immoo isin warri qaama yookaan immoo dhanna qabaa hin godhanne yookaan immoo qaamni keessan sarkamsaa hin taane sanyii Abrahaam warri hin taane
asirraa warra dhumne turtanii jedhanii warra kaanitti immoo dubbatu. Kanaaf warroonni kuni physical difference yookaan immoo qaaman difference qabu jechuudha. Warri Jewish warri Gentile yookaan warri Greek jedhaman kun yeroo sanii. Kanaaf eeriyaan isaan jiraatanillee garaagarummaa qaba. Bakki isaan haalli ittaan jiraatanillee garaagarummaa qaba. Sanyiin irraa dhufanillee garaagarummaa qaba. Background isaanii garaagarummaa qaba. Blame wal godhu yookaan immoo rakkoo adda addaa waldaa keessatti walii uumaa akka turan arginaa social baareerii adda addaa akka qaban kanarraa hubachuu hin dandeenye. Kanaaf boundary qabu jechuudha namoonni kun yookaan immoo waan kaan qabu yeroo sanitti. Namoonni karaa adda addaatiin qaamni isaaniillee waan fedhe haa qabaatu waaqan addaan baanan addaan ba'umsa waaqatiin akka jiraatan sagalee waaqaarraa hubachuu dandeenya. Kanaaf karoorri waaqayyo jalqabarraa ture Israa'eelota karaa Israa'eliin addunyaa kana eebbisuu ture. Chaanaalli waaqayyoon jalqaba ilmoo namaatiif lafa kanarratti karoorsee ture hoo laallu keessattuu kakuu haaraa deebinee kakuu moofaa deebinee olaalle even kakuu haaraa olaallu matsaafa Roomee chaaptarii 19 jalqabnee yeroo laallu karaa warra Israa'elii waaqayyoon akkamitti addunyaa kanatti eebba dabarsuu akka barbaade argina. Warri Israa'elootaa eebba kana haga tokko fuudhanii addunyaatti erga dabarsuu danda'anii booda bakka wayiitti garuu eebba kana dhiisaa deeman. Gabaabumatti olaallu warri Israa'el karoora waaqatiif gatii guddaa uummata baase. Kristosin illee foon isaarraa dhufe. Waggaa 400 ol biyya Misiriitti rakkina keessa turan. As deebi'anii illee Middle East bakka amma jiran kanatti rakkoo adda addaa irra turan. Even yeroo gabaabaa waraana addunyaa lammaffaa irratti kan arginu Hitler isaan irratti nama miliyoona lakkaamu miliyoona 6 ol yeroo tokkotti fixe. Kun hundumtuu kan raawwatamaa ture mootonni adda addaa uummata Israa'el kana karaa adda addaatiin rakkoo isaan irraan gahu. Kanaaf sabni kuni eebba waaqayyoon ilmoo namaatiif qabu kana dabarsuudhaaf gatii guddaa baasanii jiru. Namoota 12 gooftaan keenya Yesuus Kiristoos filate Yihuudaa osoo hin dabalin 11 keessattuu akkaataan isaan itti du'an wangeela keessaa yeroo laallu waan nama gaddisiisudha akka namaatti. Hin du'ani harka namaatiin du'an. Phaawulos fa'aa mormi isaanii muramee du'an. Kun fannifamanii du'an. Kun farda irratti kun dhakaan tumamanii du'an. Kun hundumtuu waan ta'e waan biraatiif otoo hin ta'in nama waaqaa waan ta'aniif. Eebba waaqayyoon qabu kana namatti gara addunyaa kanaatti dabarsaa turan. Erga Israa'el biyya Misirii yookaan Gibxi irraa gara amma jiranitti waaqayyoon deebisee namoonni kuni waa'ee waaqaa kana keessattuu erga Kiristoos dhufe almost Kiristoos yeroo dhufuudhaaf jedhu isaan irraa akka waaqayyoon masiin dhalatu yookaan immoo isaan irraa akka ilmi waaqayyoo dhufu waaqayyoon erga dubbatee booda raajotaan karaa Isaayyaasiin karaa namoota waaqayyoon warruma Israa'el kana keessaa dhalataniin dubbatee booda otuma beekan jeroonni kun matsaafa beeku waa hunda beeku garuu dhumarratti Kiristoos yeroo dhufu amanuu dadhaban. Amanuu dadhabuu duwwaa miti akka waaqatti ilaaluu dadhaban rakkina adda addaa keessa seenan. Kanaaf eebbi addunyaa kanarratti waaqayyoon chaanaalii isaaniin dabarsuudhaan waaqayyoon qopheesse kun maal ta'a deeme jechuudha? Citaa deeme. Waaqni maal godhuu jalqabe karaa Israa'elootatiin eebba addunyaatti dabarsuudhaaf deemaa ture kana hundayyuu dhiisee karaa ilma isaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin addunyaatti dabarsuudhaaf karaa biraatiin deeme jechuudha. Kuni kan ta'eef maaliif jeroonni kuni leegaalist ta'anii turan. Sirna Juudizim yookaan immoo sirna aadaa Juudizimii yookaan leegaalistii ta'an malee sirna qabu malee sirna fuudhaaf ammayyuu sirni Juudizimii yookaan immoo sirni warra Israa'el haalan bareedaadha. Garuu keessa immoo hafuurri qulqulluun keessa immoo waa'ee waaqummaan jiru duwwaadha. Maaliif inni isaa deemanii jechuudha. Yeroo isaa deeman waaqayyoon hin dhiisa. Namni tokko waaqa yeroo isaa deemu waan illee isa dhiisa. Of course waaqayyoon nama wajjin jiraachuudhaaf agrimentii namaa miti kan barbaadu. Ilmoo namaa erga waaqayyoo fayyise jireenya isaa keessatti hojjeta. Garuu akka sabaatti sabni kun maal lakkaa'uu jalqabe gaarummaa isaa lakkaa'uu jalqabe. Ilmoo Abrahaam dhanna kan qabanneedha. Waan akkasii keessa kan jiraannudha jedhanii lakkaa'uu jalqaban. Kanaaf seenaa waldaa keessatti yeroo laallu warri Juushii kuni waan adda addaa raawwachaa akka turan arginaa jechuudha. Wanni isaan raawwachaa turan kun hundumtuu namoota beekamaa saba beekamaa xiqqaa ta'anii otoo jiraatan waaqayyoon isaan filate. Beekamaa kan ta'u namni beekumsa guddaa keessa kan seenu akkaataa kanaan ammallee lafa addunyaa kanarratti waaqayyoon isaanillee akkuma saba biraatti ilaala akkuma saba biraatti fayyisaa jira. Seenaa haaraa jireenya isaanii keessatti jira. Of course dhumarratti Kiristoos otoo hin dhufini akka abdii saba Israa'el kanaaf kenne waaqayyoon akka raawwatu kakuu haaraa keessatti waaqayyoo matsaafa Roomee irratti dubbateera. Uummata waadaa qabu uummata Israa'el. Isa keessa seenee baay'ee dubbachuudhaaf hin barbaannu. Garuu sabni kun uummata yeroo san warra Giriikii turan kana wajjin garaagarummaan isaan qaban baay'ee akka guddaa ta'e hubachuudhaaf. Kanaaf waldaan Efesoon kuni rakkoo baay'ee keessa seente jechuudha.
Akkuma irra waldaan irra keessa jirru kun qabeenyan, kun firummaadhaan, kun obbolummaadhaan almost waldaan tokko tokko waldaa dhuunfaa taateerti. Waldaan tokko tokko waldaa maatii taateerti. Kaampaanii dhuunfaa taateerti. Akkuma warri Israa'el seera isaanii duwwaa keessatti raawwachaa jiran ammallee waldaa keessatti wanni raawwatamu tokko kanaan wal fakkaata. Kuni har'aaf nutti fakkaata malee waldaan tokko tokko deemee du'uun isaan oolu. Baduun isaan oolu. Kanaaf waldoota baay'ee seenaa keenya keessatti kan beennu guddatanii namoota baay'ee qabaatanii qabeenya baay'ee qabaatanii yeroodhaa booda maqaan isaanii illee raafatamu. Because akkaataa Waaqayyoon karoorsen akkaataa Waaqayyoon dubbateen jiraachuudhaaf waan hin barbaanneef yaada namaatiin jiraatu. Intentionii namaatiin jiraatu. Karoora namaatiin jiraatu. Olaantummaa namaatiin jiraatu. Waaqayyoon kana keessatti hojiin hojjetu. Jireenya Waaqayyoon keessatti hojjetu jireenya waldaa isaa keessatti Waaqayyoon akkuma piroomisii galee Waaqayyoon hojjetu. Kanaaf warra Israa'el kana Waaqayyoon dhiisee karaa ilma isaa gooftaa Yesuus Kiristoosin hojii jalqabee jechuudha. Inni isa jechuun olmoo saga dhumaatti dhiisee miti akka nama dubbadhe kakuu haaraa keessatti seenaa biraa jira waan ta'eef dhufa gooftaa Yesuus Kiristoosin wal qabate. Kanaaf namoonni aktivitii adda addaa seera adda addaa waldaa keessatti godhu. Inni akka fayyisutti akka inni fiixa baay'isa fidutti lakkaa'u. Mana guddaa ijaaru, waldaa guddaa ijaaru, of course waldaa guddaa ijaaruun gaariidha. Akka nani ofii beekutti waldoonni biyya Kiristaanaa baay'ee keessatti guddate warra lixaa yookaan warra Western jedhaman kana keessatti akkanaan laalaa jirutti yookaan akkan argetti keessattuu bara durii bara Kiristaanaan biyya isaanii keessatti guddate keessatti waldaan meegaa charchan jedhamu yookaan waldaa guguddaan hin jiru waldaa xixiqqaadha. Waldaan guddachuu isaa gadhee miti. Yeroo guddatu garuu balaa baay'ee wajjin dhufa nama baay'eetu waliin dhufa wal guddisuutu rakkoota waldaan xixiqqaachuutu irra jiraata. Barsiisuuf guddisuuf nyaachisuuf namni wal beekuuf wal gargaaruudhaaf akkuma akka gabaa seennee baana yoo ta'e waldaan miti gabaadha malee. Kanaaf seera adda addaatu raawwatama. Kanaaf amma namni bakka fagoo wayii dhaabbatee bishaan facaasuudhaan qulqullina akka dhufu bakka wayii dhaabachuudhaan namni akka waa lallabee akka waa fiduu danda'u. Magaalaa tokko keessatti mass miidiyaa yookaan immoo spiikarii gurguddaadhaan waa dubbachuudhaan qulqullina akka dhufu namoonni akkasitti yaadu. Akkasitti qulqullina dhufuu hin danda'u. Seera raawwachuudhaan waldaan seera qabdi. Seenaa mataa ishii qabdi. Seeri waldaa fi seenaan waldaa fayyina hin qabu mataa isaatti. Fayyina hin qabu seenaa Kiristoosi. Sagalee Kiristoosi. Haleluuyaa. Kanaaf seenaa waldaa hordofna yeroo jennu waa waldaan goote isaaf saganna. Isa worship goona akkaataa waldaan deemte kana goona jechuun namoonni tokko tokko nama worship godhuu jalqabaniiru maqaa Kiristaanaatiin of course Kiristaana jedhee yaaduu hin danda'u warroota akkasii. Kanaaf waldaa keessatti diviizhiniin adda addaa dhufu kuni wanni adda addaa godhamu kuni rakkoo akkasii akka hubachuu hin dandeenye. Kanaaf fakkeenyaaf waldoonni adda addaa kan akka kaatolik yookaan kaatolizim jedhamu doktrinii guddaatu jira. Waldoonni kuni yookaan waldaan kuni waldaa guddaadha of course bara addunyaa biyya hundattuu bal'atee waldaa jiru. Doktiriin as keessa jiru maal inni tokko namni waan raawwachuudhaan fayyuu qabaa jedhanii yaadu. Of course Kiristoos fayyisa plus garuu asirratti dabalamuudhaan waan ilmoo nama hojjechuudhaan fayyitu jira jedhaniiti dubbatu. Egaa laala namni waan hojjetoo qabaate Kiristoos irratti dabaluudhaan nama fayyisaa jechuudha. Kanaaf sirna raawwannu jira jechuudha. Kanaaf paargaatorii kan jedhamu jira. Paargaatorii maal inni namni du'a erga du'ee bakka lubbuun onneen namaa yookaan lubbuu namaa taa'u jira. Namoonni maqaa isaatiin maqaa namoota du'anii kanaan hojii adda addaa hojjetu. Sanii booda namoonni kun paargaatorii yookaan bakka lubbuun isaanii du'e kana gara mootummaa waaqaatti yookaan gara heevenitti transfer godhu jechuudha. Kuni akka sagalee waaqaatti faallaadha. Sagalee waaqaa kana barsiisu. Kanaaf kana hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Even nu protestaantii taanee maqaan keenya nuuf fayyisu. Pheenxee ta'uu keenya wanni fayyinu hin jiru. Kuni sirna nu raawwannuudha. Yookaan karaa nu irra deemnuudha. Protestaanti. Kuni ko protesti godhee waldaa kaatolizimii irraa jaarraa 16ffaa keessa kan ittiin bahe malee there is no any news. Wanna haaraan tokko iyyuu hin jiru. Wanna haaraan jiru sagalee dhugaatti deebinaadha. Sagalee sirriitti deebinaadha. Waan gaarii hojjennaadha. Kanaaf warri Israa'el ofii isaaniitti of jajuun isaanii dhanna qabachuun isaanii Waaqayyo wajjin akka walitti dhufeenya isaanii cimse otoo hin ta'in akka addaan citan isaan godhu. Kanaaf namni waaqaa Phaawulos ergaa warra Roomee boqonnaa 2 lakkoofsa 28-29 dhanna qabannaan yookaan sarkansiijiniin kuni kan onnee ta'uu qaba malee kan qaamaa miti jedhee dubbata sagalee Waaqayyo. Argitanii namoonni waan alatti mul'atuun kan fayyuu barbaadan kiristaana ta'uu kan barbaadan namarratti waa lakkoofsisuu kan barbaadan.
Kuni garuu akka sagalee waaqatti faallaadha. Kanaaf onneedhaan yookaan immoo lubbuudhaan yookaan immoo gara keessatiin dandaqabannaa ta'edha kan itti fayyadu sagalee waaqaa kan dubbatu. Kanaaf namoonni tokko tokko kondam godhu yookaan immoo tokko tokko abaaruu jechuudha. Kana waan taaneef kana si waan hin taaneef kana waan hin taaneef jedhanii. Kanaaf namoonni akkasii Kiristoosin addaan banii akka jiran sagalee waaqaa dubbataa jechuudha. Kanaaf kakuu haaraa keessatti inni dubbii guddaan tokko jiru namoonni fayyinni karaa Kiristoos malee gara biraatiin hin jira jedhanii yeroo yaaduu jalqabanidha. Dubbii guddaan tokko kana. Baareediin adda addaa yookaan shakkiin adda addaa rakkiin adda addaa kan jiru. The greatest baareer yookaan immoo dukkanni yookaan rakkinni cimaan ilmoo namaarra jiru kan akka ta'e hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Warri Giriik kunis rakkoo akkasii qabaa turan. Of course matsaafni keenya matsaafni kakuu haaraa afaan Giriikiitiin caaffatame maaliif afaan Giriik yeroo sana afaan mootummaa naannoo Roomaa ture yookaan immoo afaan olaantummaa guddaa qabu ture Giriik biyya guddaa turte biyya teekinooloojii yookaan ammayyummaa guddaadhaan baay'ee sivilaayizii taate turte. Matsaafni kanaan caafamee ture yeroo sana. Innaa warri Giriik kuni baay'ee uummata olii saba olii jedhanii of lakkaa turan. Kanaaf waldaa Efesoon kana keessatti rakkoo akka uumaa turan kanarraa arguu dandeenya. Kanaaf matsaafni ergaan Roomee lakkoofsi boqonnaan tokko lakkoofsi 14 isin warri Giriikiis taatanii warri Giriik hin ta'in warri Israa'el taatan warri kunis isin lamaanuu jedhee bakka tokkotti karaa Kiristoos malee akka fayyina arganne. Warri Israa'el warri Giriik kun waan baay'ee dubbachaa turan. Afaan Giriik afaan waaqatii jechaan dubbatu yaadaa turan. Afaan waaqatii. The God's language afaan Giriikii kun. Kanaaf yeroonni kun rakkoo adda addaa keessa galaa turan sababa kanaan. Obeektu falaasfaroonni adda addaa akka Pilaatoo beekamtoonni aga addunyaa kanarratti ammallee influensii adda addaa uumuu danda'an addunyaa kanarratti kan dhalatan biyya Giriikii yeroo san. Kanaaf isaan kanan qabanii warri Israa'el nutu kana qabaa jedhanii immoo lakkaa turanii jechuudha isaanis. Namoonni akkasii Kiristoosin akkamitti akka addaan baasan sagalee waaqaa dubbata. Kanaaf Waaqayyoon warra Israa'el dhalachuunsaa yookaan immoo Waaqayyoon ilmi Waaqayyoo gooftaa Yesuus Kiristoos lafa kanarratti dhufuunsaa Israa'eliifis warra Giriikiifis nu warra fagoo jirruufillee jechuudha. Warra fagoo jiruufi Waaqayyoon Phaawulos an kaase gara keenyallee ergaan karaa waaqatiin gara keenya dhufe ulfinni isaaf haa ta'u. Kanaaf namni amantummaa isaa karaa waaqatiin ta'e karaa kanaan akka fayyu hubachuun baay'ee barbaachisaa ta'a jechuudha. Kanaaf Waaqayyoon abdiin karaa Abrahaamin dhufe Abrahaam lafa kanarratti eebbi Waaqayyoon isa eebbise. Abrahaam nama amanu hin turre akka isin beektan Abrahaam nama paaganii yookaan nama amantaa hin qabne ture. Nama akkanumatti jiraatu ture. Nama sanyiillee hin qabnu ture. Nama cinqii adda addaa keessa jiraatu ture. Eenyutu na dhaalaa ijoollee hin qabu jireenya hin qabu jedhee nama Israa'el keessatti rakkina adda addaa keessa ture. Of course qabeenya horii qaba. Gaala baay'ee meeshaa baay'ee qabaachuu danda'a. Waaqayyoon garuu Abrahaam lafaa kaasee Israa'el keessa seera uumamaa boqonnaa 12 lakkoofsa 1-3 yeroo arginu Abrahaam Waaqayyoon waamee jedha. Waamee eebbisee jedha. Jireenya lafa kanarratti isaan raawwachuu barbaade hundayyuu Abrahaamitti dubbatee jedha sagalee Waaqayyo. Kanaaf namni karaa Abrahaamin karaa Waaqaa dhufa. Abrahaam yeroo jennu spiritually dubbachuu keenya. Waa'ee foonii miti. Sanyii Abrahaam lakkoofnee DNA isaa laallee karaa saniin karaa Kiristoos dhufna jechuu miti. DNA'n karaa Abrahaamin dhufe DNA Kiristoos. Haleluuyaa. DNA nu keessa jiru DNA Kiristoos. Ulfinni isaaf haa ta'u. Ulfinni isaaf haa ta'u. Kanaaf yeroo hundayyuu kan yaadu nurra jiraatu Waaqayyo jireenya kiristaanaa keessatti wanni ni raawwate wanni ittiin eebbini nuu kenne kana akka ta'e hubachuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Hoo kana nu hubanne jireenya keenya keessatti wanni nu hubannu hin jiru. Kanaaf ani kanarraa hin dhufe ani kanarraa hin dhufe ani kanan ta'e jennee yaaduun keenya fayyina akka hin qabne kanarraa hubachuudha. Kanaaf Efesoon 3 waa'ee kanaa kan dubbatu. Eessaa dhufnee miti ilmoo Waaqaa taane karaa Kiristoos Yesuusiin. Haleluuyaa. Kanaaf addunyaa kanarratti jireenyi kristummaa hin qabne yookaan Kiristoos hin qabne meaningless life. Jireenyi kiristaanummaa hin qabne, jireenyi Kiristoos hin qabne jireenya duwwaadha. Kanaaf waa'ee Kiristoos kan dubbannu. Kuni mystical yookaan waan mistira qabu waan dhoksaa tokko jechuu keenya miti. Kan mul'atudha. Jireenya namaa geeddaruudhaan, nama eebbisuudhaan, nama dhaabuudhaan. Even rakkoo keessa jiru keessatti illee Waaqayyoon nu dhaabuudhaan ulfinni isaaf haa ta'u. Kanaaf jireenya kiristaanaa keenyatti kana kan arginu. Kanaaf kanaan dura akkas turtan erga jedhee Waaqayyoon amma garuu karaa Kiristoos Yesuus wajjin tokkummaa qabaachuudhaan isin warri dura fagaattanii turtan dhiiga Kiristoosin dhiyeeffamtaniirtu jedha lakkoofsa 13 irratti. Haleluuyaa. Amma garuu dhiiga Kiristoosin dhiyeeffamtan jechuun
gara waaqatti dhiyeeffamtanii Israa'el haa taatu Juu haa ta'an jechuudha Giriik haa ta'anii gara waaqatti dhiyeeffamanii jechuudha. Kanaaf nuyi haala kanaan kan fayyine fagaannee warri turre Waaqayyoon dhiyaannee jechuudha. San nu dhiyeesse ulfinni isaaf haa ta'u. Kanaaf warri yeroo san ture warri Jeentaayil yookaan warri Juush kun fageenyi waaqarroo qaban walitti dhufeenyi isaanii kun fayyee waldaa Efesoon keessatti waldaa Qolaasiyees keessatti waldoota Roomee yeroo san ture keessatti lola gurguddaatu ture. Baay'isawee ergaawwan kun katabamanii akka sagalee waaqatti teenyee yeroo laallu gaafiiwwan waldaan Efesoon sun keessa rakkoo jiru karraa ka'ee namni Waaqayyoo Phaawulos kun ergaa kana kan erge. Akka na gaafattanitti jedha. Ergaa warra Qorontos tokko laaltan. Kanaaf waldaa kana erga waggaa sadii bira turee deeme waldaan kun rakkoo keessa galte. Kanaaf wal qoodutti kaate rakkoo adda addaa keessa galutti kaate. Of course warri fayyinillee kanuma haasa'u. Kuni garuu karaa Kiristoosin fayyinni guddaan akka isaanii ta'e itti himuu barbaada. Kanaaf warra Qolaasiyees kanatti keessattuu yeroo Qolaasiyees 3:11 irratti isin Giriikis ta'a, Juushis ta'a, garbichas ta'a, bakka barbaadanii dhufa, nama bilisa ta'uu baachuu danda'a. Isin Kiristoosin saba tokko jedha. Haaleluyyaa. Kanaaf saba tokko jechuudha. Saba tokko jechuun ijoollee Waaqayyoo warra ta'e jechuudha. Kanaaf ittiinillee kan of jajjan wanni biraa jiraachuu hin qabu. Fayyina Kiristoos jireenya keessaniif kenne. Kiristoos jireenya keenya irratti waan baay'ee hojjetee jira. Haaleluyyaa. Kanaaf wanni hojjetame kun immoo accomplished ta'ee jira. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo dubbatu raawwatameera jedhe. Wangeela Yohaannis irratti. Hin raawwataman jenne, anan raawwate hin jenne, raawwachuudhaaf hin jenne, raawwatameera, xumurameera. Finished jedhe bakka. Dhumeera jedhe jireenya kiristaanaa. Haaleluyyaa. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waa'ee kanaa yeroo dubbatu immoo waan biraa giddu galeessa godhatee miti of mataa isaati. Yaadatoota ergaa Wangeela Yohaannis keessatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo baay'ee ayaam jedhee dubbate, ani jedhee dubbatee jira gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Ergaa Wangeelaa keessatti namni ana jedhee dubbatee hin jiru. Phaawulos dabalee. Gadi of qaban malee ana namni jedhee dubbatee hin jiru. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos duwwaadha. Ani ana jedhee kan dubbate. Maaliif ani ana hin jedheef inni waaqa waan ta'eef. Haaleluyyaa. Ayaam jedhu kuni jecha warra Giriikirraa warra Ibruutirraa dhufeen warra Giriikii wajjin tokko. Ayaam jechuun kuni ani anuma ani waaqa jechuudha. Yaadatoota Museen yeroo uummata Israa'el dhaqee Gibxi irraa baasuudhaaf deemu ani hin danda'u, dubbachuu hin danda'u, afaan hin qabu, beekumsa hin qabu. Akkamittan dhaqee uummata kana Faroon harkaa baasa yeroo dubbatu Waaqayyo waan tokkotti dubbate. Maal jedheeni? Ani anaa jedheen. Ayaam. Ayaamin yookaan immoo ani ana jedhee bara san dubbateef Kiristoos asitti ayaam jedhee dubbatu kuni tokko. Waaqa akka ta'e himaa jechuudha. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Wangeela Yohaannis 6:35 irratti maal jedhee? Ani biddeena jireenyaati jedhe. Haaleluyyaa. Namni anarraa nyaate lammata beelamuu hin danda'u jedhe. Asuma Wangeela Yohaannis kanarratti 14 irratti maal jedhe? Ani ifa addunyaa kanaati. Yookaan immoo dhugaadha jedhe malee soori. Dhugaadha. Ani dhugaadhas jireenyas jedhe. Dhugaan biraan jiru isaa ultimate truth lafa kanarratti kan biraan jiru teoriin adda addaa guddataa itti dabalamaa irraa hir'achaa deema. Yeroo hunda kan ittiin dabalamne kan hin hir'anne truthii guddaa kan ta'e dhugaa Waaqayyoon nu kenne abdii Waaqayyoon nu kenne. Haaleluyyaa. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ana jedhe ani dhugaadhaa fi jireenya barbaadna taanaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos beekuun barbaachisaadha. Asuma irratti 8:2 irratti maal jedhe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ani ifa addunyaa kanaati jedhe. Bakka ifti jiru dukkanatu bada. Bakka ifti jiru waa hundatu mul'ata. Ifni waan biraa miti isa mataa isaati. Haaleluyyaa. Kana warri Israa'el warri Giriik nu warra fagoo jirruuf ifni guddaan kan ife garaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka ta'e hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf waaqni ji'oogiraafii bakka nu jirru miti, ji'oogiraafikaal lookeeshinii keenya miti, waan nu goonu seremooniyaal waan nu hojjennu miti, isatti dhiyaannee fagaachuu miti. Waaqayyoon jireenya keenya keessatti kan hojjetu karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka ta'e hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf ergaa Qorontos isa duraa boqonnaa 1:24 irratti Waaqayyoo warra Giriik warra beektota ofiin jedhanii of lakkaa'an warri Giriik beektota jedhanii of lakkaa'u. Baay'ee beeka. Isaan malee iskoolaroon akka hin jirre, isaan malee saayintistoonni akka hin jirre, isaan malee waa hunda akka hin jirretti of lakkaa'u. Warri Israa'el immoo warra dhana qabatani. Warra waa hunda beekan godhanii ulaalu. Isaan gidduutti wanni mul'ataa ture kuni isin gidduu wanni jiru kun hundumtuu karaa Waaqayyooti maal ta'eera tokko ta'ee jira jedha sagalee Waaqayyoo yeroo dubbatu. Wisdom yookaan immoo ogummaa Waaqayyoo tokko ta'ee jira jedha sagalee Waaqayyoo. The power of God. Humni Waaqayyoo
namoota kana tokko akka godhe sagalee waaqaa dubbata. Ulfinni waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf duuni Kiristoos fannoo irratti nu du'e. Duuni Kiristoos fannoo irratti nu fannifame. Duuni Kiristoos gatiitti nu baase kuni kana hundarraa addaan nu baase jechuudha. Kanaaf warra dhalannee miti. Ergaa warra Ibrootaa 9:22 irratti dhiiga gannaquudhaan malee qulqullinni argamuu jedha. Of course kakuu haaraa keessatti kakuu moofaa keessatti warri Israa'el wanna tokko qulqulleessuudhaaf dhiiga horii gannaqaa turan. Dhiiga kormaa harre'ee kan keessattuu dhiiga horiitu yookaan dhiiga gannamaa ture. Isaan qulqullaa ture. Amma garuu dhiigni itti nama qulqulleessuu danda'amu inni gara biraan jiru dhiiga Kiristoos duwwaadha jedha. Haleluuyaa. 9:22 irratti. Sorry. Dhiigni qulqullummaan cubbuu dhufuu kan danda'u forgiveness an jedhamu kun dhiifamni an argamuu danda'u karaa dhiiga Kiristoos duwwaadha. Karaa Israa'el hin jiru. Karaa warra Giriikii hin jiru. Karaa warra fagoo hin jiru. Karaa warra dhiyoo hin jiru jechuudha. Haleluuyaa. Kanaaf kana hubachuun baay'ee karaa waldaa keessatti immoo kun baay'ee barbaachisaadha. Waldaan kana lallabuun dubbachuun murteessaadha. Kanaaf warri Israa'elotaa kana neeshinii isaanii keessatti garaagarummaa waaqa dhufe jiru kana keessatti hojjechuu irratti jiru. Waaqayyoon isaan gargaaraa jira. Yookaan nuyi amma kan laaluu dandeenyu dubbii guddaan tokko muddamaan gara waaqa akkaataatti dhufnuun waaqayyo sagalee waaqaa nutti dubbataa kan jiru. Lakkoofsa 14 keessatti illee kanumaan dubbatu waaqayyoon. Kiristoos mataansaa akkuma kanaan dura dubbachaa ture nageenya keenya. Haleluuyaa. Kiristoos mataansaa warra Yihuudootaatiif warra Giriikootaatiif lakkoofsa 14 irratti argitan waaqayyoon mataansaa maalii keenya? Nageenya keenyadha. Ulfinni isaaf haa ta'u. Akkuma kanaan dura dubbadhe nageenyi ilmoo namaatiif baay'ee barbaachisaadha. Burqaan nageenya kiristaanaa mataasaa Kiristoosi. Kiristoos malee burqaan nageenyaa hin jiru. Burqaan biraa yeroodhaaf jecha tokko isin taa dubbadhu. Afaan Ingiliziitiin yookaan afaan warra Ingiliziitiin warra Faranjiitiin jechuudha. Happy fi joy an jedhamu kana jira. Waa'ee jecha kanaas hin barsiisuu barbaadee miti. Waan tokko duwwaa dubbachuuf. Yeroo baay'ee sagalee waaqaa keessatti happy ta'a miti kan dubbatu. Joy qabaadhaa jedha sagalee waaqaa. Happy waan happy godhu tokko irraa dhufa. Waan happy godhu immoo yeroon isaa irra darba. Yeroon isaa irra darbu waa hundumtuu wajjin gadi bu'aa deema. Joy yeroo jedhu waaqa sagalee waaqayyoo garuu joy walirraa hin cinne gammachuu walirraa hin cinne jechuudha. Gammachuu walirraa hin cinne immoo lafa kanarraa hin argamu. Namarraa hin argamu. Haadha manaatirraa, abbaa manaarraa, ijoolleerraa, mootummaarraa, biyyarraa hin argamu. Nageenyi walirraa hin cinne kan argamu hundayyuu Kiristoos duwwaarraa. Kanaaf mataansaa Kiristoos nageenya keenya jedha. Haleluuyaa. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo dhalachuudhaaf ka'u ergaan guddaan namni waaqaa Isaayyaas 9 irratti dubbate inni mataansaa nageenya akka ta'e mootummaan isaa nageenya akka ta'e. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela Yohaannis 14:27 irratti nageenya isinii kenna nageenya isinii kennu nageenya akka addunyaan kun kennitu miti jedha. Jalali sa keessa koo